Muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadii fi mootummaan Eritiriyaa Isaayyaas Afwerqii waraanaaf walitti dhaaddatu isaaniitu dhagahame. Kanuma wal qabatee wal gaarreeffannaa Itoophiyaa fi Eritiriyaa walitti bu'iinsa bakka malu hayyoonni fi rogeeyyiin miidiyaa wal harkaa fuudhaa jiran jechuudha. Bal'inaan isinitti hima. Kanuma wal qabatee Eritiriyaa lammiilee duraan waraana biyyattii keessaa tajaajilaniif humnoota eeggataa leenjitiif waammattee jirti jechuudha. Gama biraatiin ammoo walgahii kan mormitoota mootummaa Eritiriyaan qophaa'uun dhossaan akka TPLF waliin jechuudha Asmaratti mari'atuuf jiran kunillee jalaa bahee jira jechuudha. Bal'inaan isinitti hima jechuudha. Gama mootummaa Itoophiyaatiin maaltu jedhame, gama mootummaa Eritiriyaatiin hoo maaltu jedhame waa'ee waraanaa kanarratti kan jedhu akkasumallee hayyoonni siyaasaa fi rogeeyyii miidiyaa maal jedhan kan jedhu bal'inaan isinitti hima. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanaala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhuun guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argachuu ni dandeessu. Viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf like share gochuu hin dagatinaa. Isinii jenna daawwattoota keenya oduu keenya jalqabaatiin jechuudha mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadii fi akkasumallee mootummaan Eritiriyaa Isaayyaas Afwerqii waraanaaf walitti dhaaddatu isaaniitu dhagahame jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo akka miidiyaa wal harkaa fuudhaa jirutti jechuudha wal gaarreeffannaa Itoophiyaa fi Eritiriyaa walitti bu'iinsatti cehuu mala jedhanii dubbataa jiran jechuudha. Hayyoonni siyaasaa fi akkasumallee ogeeyyiin miidiyaa jechuudha hariiroo Itoophiyaa fi Eritiriyaan bakka duraanii akka hin jirrelle jechuudha ifaan ifatti mul'ataa jira jechuudha. Waggoota shan dura addunyaayyuu ajaa'ibsiisee waggoota lamaan darban lafa dhiheenya keessatti immoo waggootuma lamaan kana keessatti biyyoonni lameenuu jechuudha ifatti wal himachuu eegaluu isaanii ni beekama jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanuma wal qabatee waan biyyoonni lamaan itti jiran kana gama Itoophiyaatiin kan saaxilan jechuudha. Dr. Mulaatuu Tashoomaati jechuudha gara mootummaa Itoophiyaatiin jechuudha. Eritiriyaan ammoo himannaa saniif deebii karaa ministeera odeeffannoo isheetiin jechuudha obbo Yamaanaa Gabra Masqaliin jechuudha kan deebii kana deebifteef jechuudha. Haa ta'u malee mallattooleen mul'ataa jiranii walitti bu'iinsi mudachuuf akka deemu kan akeekuudha jechuudha xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti jechuudha. Daawwattoota keenya Eritiriyaanis lammiilee ishee duraan waraana biyyattii keessaa tajaajilaniif jechuudha humnoota eeggataa leenjiif waamtee jirti jechuudha. Gama biraatiin ammoo walgahii kan mormitoota garee mootummaa Eritiriyaa kuffisuuf Finfinneetti walgahii teessite akka ni yaadattan jedhee yaada jechuudha. Anilleen isiniif gabaasuun kiyya ni yaadatama jechuudha. Daawwattoota keenya kanuma wal qabatee jechuudha biyyoonni lixaa walgahii sanirraa kan ka'e jechuudha yaaddoo hamaa keessa seenu mariin hincitii olaanaan qabamee Asmaratti qondaaltota TPLF waliin taasifamuufis akka qabamee jiru ibsamee jira jechuudha. Eegaa garee yaaduu moo maal jedhu kan Finfinneetti muummicha ministeeratti simatamanii jechuudha achitti walgahii geggeessan jechuudha. Sanirraa kan ka'e jechuudha amma walgahii hincitii jabaa of keessaa qabu jechuudha Asmaratti qophaa'ee jira jechuudha. TPLF hangafoota TPLF waliin Eritiriyaanonni achitti mari'atuuf jechuudha hincitiidha kun. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo bara muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad aangoo qabatetti immoo dureewwan biyyoota lamaanis araara addunyaan raajeffate buusanii turan jechuudha. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad badhaasa Noobeelii kan ittiin fudhatan ta'uun ifaan ifatti ni beekama jechuudha. Hariiroon sun cimee waraana Tigraay irratti jechuudha Eritiriyaan mootummaa federaalaa biraa dhaabbachuuf jechuudha hanga humnoota Tigraay loluutti jechuudha biyyoonni lamaan walitti dhufeenya isaanii cimsatanii turan jechuudha yeroo fi haa ta'u malee akkaataa waraanni Itoophiyaa Tigraay keessa itti bahe jechuudha akkasumallee waliigaltee Pirootooriyaatti yookaan biyya Turkiyaa keessatti kan lola dhaabanii irratti jechuudha aangawoonni Eritiriyaa gammadoo yookaan gammachuu akka hin qabneetu dubbatamaa ture jechuudha. Xiiqiin achumarraa jechuudha kan ka'e. Daawwattoota keenya kabajamoo kanuma wal qabatee daandiin qilleensa Itoophiyaa balaliisaa gara Asmaraatti taasisuu dhaabee jira jechuudha. Balaliisaa amma booda Asmaraatti hin taasifne beekamee jira ifoomee jira jechuudha. Daawwattoota kiyya daandiin qilleensa Itoophiyaa amma booda gara Asmaraatti akka hin bararre ibsee jira beeksisee jira jechuudha. Tajaajilli bilbila biyyoota lamaan jidduu ture adda citee jira amma
amma jechuudha. Kan kana dura bilbilli gidduu Eritiraatiif Itoophiyaa jiru jechuudha. Amma adda cituutu dhagahame jechuudha. Eritiraan Masrii fi Somaaliyaa waliin ta'uun jechuudha. Tumsa tolfachuuf kan hariiroo biyyoota lamaanii jidduu hammaatu agarsiisaa jirti jechuudha. Daawwattoota keenya boodarra immoo qondaalli biyyattii hariiroon biyyoota lamaanii baduu isaaf jechuudha. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed ifatti himatee jira jechuudha. Gama kaaniin immoo mormitoonni Eritiraa ifatti magaalaa Finfinnee keessatti walgahii taa'uuf gabaasa miidiyaas argatanii turan jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo nulleen isiniif gabaasuun ni yaadatama. Muddamni gartuuwwan TPLF keessa cimu sochiin hidhattoota faannoo fi kan waliin wal qabatee jechuudha. Eritiraan keessa harka galfattee jirti jechuudha. Himannaa jedhu irra deddeebin jechuudha. Dhagahamallee jira jechuudha. Eritiraatu harka keessa galfate kan jedhu jechuudha. Yeroo hedduu irra deddeebin jechuudha. Komiin hawaasa birallee dhagahamaa jirti jechuudha. Kan hayyoonni jechuudha yeroo hedduu irra deddeebanii miidiyaa kanarratti illee amma wal harkaa fuudhaa jiran jechuudha. Xiinxalaa siyaasaa gaanfa Afrikaa kan ta'an lammiin Eritiraa Abdurrahman Said Abu Ashim kan jedhamu jechuudha. Walgaarreffannaa biyyoota lamaanii gara waraanaa qajeeluu danda'a. Sababni isaas hariiroo isaanii haalaan adda citee jira jechuun dubbatee jira jechuudha. Xiinxalaan siyaasaa gaanfa Afrikaa kun jechuudha. Abdurrahman Saidi haala saniin dubbatee jira jechuudha. Kana jechuun sababni isaas waan amma adeemaa jiru kana irra dhaabbateeti jechuudha. Haala Itoophiyaa fi Eritiraa gidduutti amma deemaa jiru kana wal qabatee asirra dhaabbateeti kan inni kana dubbate jechuudha. Barreeffamni pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Mulaatu Tashoomaa Aljaziiraa gubbatti katabe hariiroo biyyoota lamaanii kan ifatti saaxilee ture jechuudha. Incitiin waan kana duuba jiru maali jennee gabaabsinee yoo ilaallu jechuudha. Yaada hayyoonni siyaasatii fi akkasumallee rogeeyyiin miidiyaa kennatanii fi gamaa gamana ilaallee wanni yaada kana duuba jiru yookaan rakkoo kana duuba jiru jechuudha. Biyyoonni lamaanuu ammatti jechuudha lola dhaabuufillee akkasumallee lolatti seenulleef yookaan waan kana xiinxalulleef jechuudha hedduu kan nama dhibu jechuudha. Because wanni kun walxaxaadha jechuudha. Yoo barbaadan siyaasallee waan kana godhuu danda'an jechuudha. Mootummaa Eritiraatii fi mootummaan Itoophiyaa jechuudha. Yeroo hedduu jaala guddaa walitti turan jechuudha. Amma maaliif garuu akka isaan wal afaan deebi'anii kana xiinxaluun nama hin dhibu jechuudha. Garuu isaan amma caalatti akka wal loluuf deemanii ifa jechuudha beekamaadha. Haala isaan itti deemaa jiran kana yoo kan ilaalu ta'e jechuudha. Ogeessi seeraa idil addunyaa tokko akka jedhetti jechuudha. Obbo Baay'isaa namni jedhamu jechuudha. Wanti mootummaa lamaan gidduu jiru wanta walitti isaan buusu natti hin fakkaatu. Hamma sana waan gahuu miti jechuun dubbatee jira jechuudha. Itti dabaluun jechuudha obbo Baay'isaan nama seeraa beekamaadha jechuudha. Biyyoonni baay'een wal dhabbii qabu garuu wal hin lolanii dhimma garee lamaaniifuu bu'aa qabu irratti inni haasa'u jechuunis ibsee jira jechuudha. Mariin kun hanga walii galanitti jechuudha itti fufee dubbatama jedhee dubbatee jira jechuudha. Obbo Baay'isaan abbaa seeraa idil addunyaati jechuudha. Daawwattoota keenya nama seeraati jechuudha. Xiinxala siyaasaa gaanfa Afrikaa Abdurrahman ammoo wantoonni lolatti oofan ijoo jiru jedhee kanaafis mootummaan Itoophiyaa himatu jedhee dubbatee jira jechuudha. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed rakkoo keessoo baqachuuf jecha dhimma hulaa galaanaa akkasumallee keessoodhaan uummata waan biratti galchuu danda'u nutti as maxxansa jechuun kan dubbatanii turan jechuudha. Eritiraaronni haala saniin himatanii turan jechuudha. Gartuuwwan amma fakkeenyaaf gamaa gamana yeroo ta'an faannootachi fiigan yeroo ta'an gara mootummaa Itoophiyaatti fiigan yeroo ta'an gara TPLFitti fiiganii hundumaafuu Eritiraaronni gamaa gamana fiigaa jiran jechuudha. Daawwattoota keenya maaliif akka ta'e waan namaa galuu miti jechuudha. Idduma kana fiigaa jiran jechuudha. Daawwattoota keenya hundaafuu jechuudha. Rabbi nagaa buusuu. Eritiraan waan fedhii qabdu natti hin fakkaatu yeroo akkanatti ilaalu jechuudha. Daawwattoota
keenya maaliif waan fedhii qabdu natti araaralleef fedhiin qabdu lolaalleef yoo taate irra caalatti isii yoo lolaaf harka fedhii qabaatte malee araarama hayyoonni siyaasaa jedhan kana waan fedhii qabdu tokkollee natti hin fakkaattu jechuudha. Kana gaa hayyoota siyaasaa wabeeffanneeti jechuudha. Imaammata ministeera muummee kan ture TPLF laaffisuu achi Amaaraa fi Eertiraa laaffisuu akka qaban amma ifatti jechuudha taa'ee dhufee jira jedhee gama kaaniin fedhii waraanaa waan qaban natti hin fakkaatu. Sababa isaa Eertiraan yeroo waraana Tigraay baay'ee kasaartee jirti. Jilmaama qiyyaan loltoota 40,000 yookaan 50,000 akka kasaarte ni beekama. Eenyu kun Eertiraadhaa beeka. Yeroo gabaabaa keessatti waraana biraa keessatti seenuuf fedhiis dandeettis waan qabdu natti hin fakkaatu. Gama biraatiin fedhiin TPLF maali kan jedhu gabaabsinee waliin ilaallee gara xumuraatti deemna jechuudha. Fedhiin TPLF faannoo jechuudha. Tigraay hooggantoota TPLF lamaatti hiramanii wal dhabaa jiru jechuudha. Akka araara buusaniifis illee yaaliin taasifamee ammatti immoo tokkollee akka hin milkaa'iniif jechuudha. Isinilleef gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Hanga har'atti illee hin milkoofne jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo gartuuwwan lamaan kun yookaan gareewwan lamaan kana keessatti jechuudha. Gartuu Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fi akkasumallee hoogganaa Eertiraa waliin hariiroo qabaachuu jechuun kan himatamaa turan jechuudha. Barruu Afrikaa Intelligence dhihoo baaseen illee jechuudha. Qondaalonni humnoota Tigraay gara Asmaaraa imaluun pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii bakka argamanitti jechuudha marii geggeessuu gabaaseera kan jedhe suni soba jedhee dubbatee jira jechuudha. Aangaa'onni TPLF kuni soba jedhee dubbatee ture jechuudha. Nulleen isiniif gabaasnee turre walgahii kana irratti pirezidaantii Isaayyaasii fi akkasumallee Itoophiyaa waliin walitti bu'iinsa yoo dhalate humnoota Tigraay biraa akka dhaabbatan jechuudha. Waadaa seenuutu himamee ture jechuudha. Dhimma kana addatti jechuudha waan mirkaneeffanne nulleen jechuudha akka hin qabne ifatti isinitti himuu barbaanna jechuudha. Daawwattoota keenya gartuun Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jechuudha kan isaan hoogganamu ni waakkate jechuudha. Ni waakkate waan kana jechuudha. Gartuun TPLF Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu jechuudha. Akka ganamee aangoonis akka dura fudhatamee itti dhagahamaa akka hin jirre itti dhagahamuuf akka hin deemne jechuudha dubbatamaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo egaa xiinxalli keenya gabaabaan kana fakkaata. Daawwattoota keenya akkasumas tolu abdii qabnaa oduuf odeessaalee keenya guyyaa guyyaan argatuuf fuula YouTube Oromaan subscribe godhuun miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatina. Akkasumallee gaa namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf jechuudha like share godhuu hin dagatina. Yaada keessan komentii jalatti nuuf qooduu hin dagatina. Waan dhaggeeffataniif galatooma nagaa jiraadha.